Ministeerri muummee Abiy Ahmed heerri Itoophiyaa fooyya'uu akka danda'u akeekan. Akkam jirtu oduu guyyaadhaa qabannee isinii dhufnee jirra. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Hanga oduu keenya xumuraatti nu waliin tura. Ministeerri muummee Abiy Ahmed heera Itoophiyaa irratti jijjiiramni jiraachuu akka malu akeekanii dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa kan kana dubbatan sirna maniinsa yaa'ii xumura marii biyyaalessaa Finfinneetti eegale irrattidha. Komishiniin marii biyyaalessaa waggoota afran darbaniif dhimmoota ijoo biyyaalessaa irratti ajandaa walitti qabataa fi namoota mari'atan erga filaa turee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 8 bara 2018 Finfinneetti yaa'ii kan eegale. Sirna maniinsa yaa'ii kanaa irratti haasaa kan taasisan ministeerri muummee Abiy Ahmed heera Ameerikaa akka itti wixineeffamee fi yeroo tajaajilaa ture beeffachuun Itoophiyaanis heera namoonni itti waliigalan qabaachuu akka qabdu ibsaniiru. Heerri Ameerikaan namoota 55 barraa'uu fi namoonni kun hojii waggaa 100 hojjetaniiru jedhan. Dabaluunis namoonni keenya 4,000 isaan caalaa bilchinaan marii Itoophiyaa hunda walitti qabu yoo godhan heerri qabaannu kana dura akka barre kan dhufe hunduu kan addaan ciroo osoo hin taane nuti 4,000 eegalleerra 10,000 fuula duratti osoo mariin hin taasifamin namni tokkollee jijjiiruu hin danda'u jechuudha jechuun dubbataniiru. Yaa'ii hirmaattonni 4,000 irratti argaman kanarratti heerri Itoophiyaa waggoota 30 oliif hojiirra oole kanneen akka ajandaatti qabaman keessatti dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmedis fooyya'insa heeraa jiraachuu akka danda'u akeekeera. Bu'aa marii biyyaalessaa kanarraa argamu bu'uura godhachuun heera biyyaa irratti fooyya'insi erga taasifamee booda jijjiiramni taasifamu salphaa akka hin taane dubbatan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed nuti waggaa 4 mari'anneerra sirni fuula duratti dhufu waggoota 8 osoo hin mari'atin jijjiiruu hin danda'u jechuudha jedhaniiru. Dhimmoota seenaa fi kan kaasan ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti wayyeroo dhaga'amu biyyoonni lafa dhukatan irraa kan dammaqan jibbaa waggootaaf ture qaban akka jiranis himan. Seenaa Itoophiyaa Guundeetii hanga Guraa, Adawaatii hanga Mayicaw, Kaarraamaarraa hanga Baadiimmee tokkoon tokko osoo qoratame yeroo ijaarru kan riban yeroo wal falminu yeroo eeganii gidduu seenaa fedhii keenya akka raawwanne humnoonni godhan jiru jedhaniiru. Haasaa isaaniin osoolee seenaa durii dhiifne dhiyoo akkatti galaana diimaa dhabne agarsiisutu taatee seenaa badaa kanaati jechuunis himan. Itoophiyaan bara 60maaf galaana diimaa abbummaan bulchaa turte jedhan kan dhabde mootummaa hin filamnee fi hin mari'anneen akka ta'e himan. Kunis shiraan biyyattii hidhamtuu ji'oogiraafii godheera jedhaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbii kanaan Itoophiyaa irratti barootaaf miirri jibbiinsaa addan cinne qabu biyyoota jedhan maqaa hin dhoofne. Haa ta'u malee Itoophiyaan fedhii galaana diimaa irraa qabdu irra deddeebiin yeroo ibsitu hariiroo Eertiraa waliin qabdu muddama seeneera. Dhimma hidha Abbaayaan Itoophiyaa waliin muddama kan seente Masriinis Eertiraa waliin michummaa ishee cimsitee itti fufteetti. Itoophiyaan bara 60maaf kan bulchite abbummaan kan qabatte ofii fi naannichis akka itti fayyadamu kan ol keesse galaana diimaatiin mootummaan hin filanne mootummaan hin mari'anne shiraan Itoophiyaa hidhaa ji'oogiraafii jala akka galchu wanti ijoo godheef dadhabbina keessoo qabnudha malee humna fedhii Itoophiyaa kabachiisuu waan tureef waan jiruuf waan jiraatuuf miti. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbii isaanii hardhaan yeroo hundaa fedhii keenya dabarsinee kan kenninu arraageessa yeroo ijaarru hin turre yeroo wal lollu samirra marsan waan jiraniif jedhan. Arraageessa samii Itoophiyaa ranaannaaniif jedhanii ergaa dabarsaniin horii filannee kan binnu nuyidha abbaa qircaa kan filatu nuyidha. Waan nurraa hafe waan barbaannu yoo ta'e malee arraagessi kamuu madaba foonii irratti foon kiiloo tokko fudhachuu akka hin dandeenye isinii mirkaneessuu nan barbaada jechuunis himan. Itoophiyaa keessatti siyaasaan humnaan eegalamee humnaan goolabama kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed okkola kana yeroo dhumaatiif dhabamsiisuun barbaachisaadha jechuun hubachiisan. Icciitiin Itoophiyaa jabeessee tursiise marii jaarsummaa dhiifamaa fi beenyaa ta'uu eeraniiru. Aadaan marii fi dhiifamaa kun Itoophiyaan akka hin raafamne himan. Gulantaa xumuraa marii biyyaalessaa galma konvenshinii seentarii Finfinnee keessatti eegalame kanarratti lammiileen Itoophiyaa 40,000 naannolee godinaalee fi aanotaa akkasumas biyyoota garaagaraa irraa dhufan irratti ni hirmaatu. Hirmaattonni kunneen marii ji'a tokkoof garee gareetti qoodamanii mari'achuun dhuma walgahichaa irratti yaada waliigalaa komishinii marii biyyaalessaaf akka dhiyeessan komishinarri komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Mesfin Araayyaa BBCtti himaniiru. Baniinsa gulantaa xumura marii biyyaalessaa kanarratti ministeerri muummee Abiy Ahmed qondaalonni waraanaa bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa fi IGAD akkasuma pirezidaantiin Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo argamaniiru. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanaalii kanaan gammaatti subscribe yookiin subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.